ragaa qofa. Ragaa qofa. Yesus fayyisee fayyisaa fayyisnaan deemee jedhee dhukkubsachiisuu hin danda'a. Waan barbaade gochuu danda'a. Inni dhukkubsachiisa. Waan ajaan godhu garuunni jaalala. Yesus jaalala. Gaaffii dhukkubsachiisa. Yesus jaalala. Yesus jireenya. Dhukkubsachiisa moo dhukkubsachiisa? Yesus karaadha. Yesus dhugaadha. Namni lagai gooftaa miti namni gaariin iyyuu nama dhukkubsachiisu. Ayyuu siin jedhan. Lagai gooftaa miti dooktarri gaariin tokko iyyuu marfeesi dhukkubsu siin waraanu. Eenyuun nama dhukkubsachiisa re? Yesus erga hin dandeenye. Yaa garee shaada. Yesus fayyisuu bichaadha moo kan dhukkubsachiisee kana ajjeesuudha? Meelatti eewutu ajjeesa gaafa ati duute eenyus ajjeesa gaafa eenyus dhukkubsachiisame. Dhaggeeffadhu amma. Nan ajjeeffadha abbaa kunatti mi? Eenyutu ajjeesa? Ana Qur'aana gartee hifziidhaan xumurtee moo akkanuma bakka ijaan isaa ilaalanii qaraanuun qaree. Okay, hiik tafsiira takkaa qaraateen beektu miti. Qaraan hin sobu ani qaraan. Qur'aana gaafatuun ustaaz naayyama Qur'aana bakka wayi banii gaafatu. Maali boo maal wal jala saniif hin deema. Saniif hin deema ustaaz. Saniif hin deema. Ustaz Farhan Diisa, Ustaz Farhan. Eegumati jettee nan gaafata. Okay, Qur'aana ijaan xumure. Okay. Qur'aana xumure ustaaz namni ustaaz naa guddisi Qur'aana eega xumure naan jedhe ijaanni dubbistaami. Qur'aana bakka takkaan siiban. Gaaffiin ustaaz Farhan ta'e dhugaa waan gaafatamu. Dhugaa ustaaz Qur'aana. Koy. Please. Na guddisoo barbaad. Bakka tana dubbise na guddisa bakka tana dubbisu. Na dhagaye al tokko. Lala bakka tana na dubbise sirraa fixadhe. Please. Mana kana please na dubbise. Tuffii Farhaaniif jecha. Na dubbise ka. Gaafa islaamummaa keessa jirtu waaqa meeqa waaqessu turte. Gaafa islaamummaa keessa jirtu waaqni ati waaqessitu kami waaqa meeqa waaqessitu? Maqaa 99 waaqeffataa ture. Maqaa 99 na dhaggeeffadhu afaan Oromoo ni dubbattaami wayi Amaariffaa wayi Ingiliffaa? Hundayyuu nan dubbadha. Okay, let me ask you, who do you worship when you were in the Muslim? Dubbadha jedha. Okay, galatoomi. أولاً كولفينيتي ديفيس وان غافي نموذج سيدك فتجرا ساويستي قولوا بسنا دفنه يو فيتي وان سنجري غافي إسلام ما أنا سنان كباجا ميلا كيسان غالينا سوبي يلا وان أبرو دا سوبي مزيد وان ديكا تكفت نمان كباجني فراني تشاكا نبوكا unda كيسان مونا كباجين فيت أنا أوكي ديسي سيكابن أوكي غوبس وان جري غافي إسلام ما كيسوت أولكو guyyaa sadii dura keessa baate guyyaa sadii dura waan neti waaqessu guyyaa sadii dura eenyu waaqessu turte waaqa meeqa waaqessu turte akka quraanaatitti tole kanan waaqeffachaa ture yes nin katabadha dhaggeeffadha rabbi sammeeqa rabbi sammeeqa tokko okay goba tokkichi san Aruf jenneeti malee kan akkasirratti haala akkuma dooktorri nama dhukkubsataa tokko irratti walitti yaa'u Ti fayyisuuf malee nuti si miidhuuf miti kan akkasirratti taane kana hubadhu wallahi si miidhuuf miti. Otoo si miidhuu barbaanne sitti hin dubbannu. Kaniifuuti. Awwaala Ustaaz Farhaan akkuma jedhani namoota lamaan qofa hanqinni islaamummaa keessatti si mudate wanni ammoo pheenxee keessatti argattee achi deebite. Yoo gama amantaa taate ragaa barbaanna. Yoo gama ammoo miidhaa wayii sirra ga'ee islaamummaa keessatti islaamni wayii si miidhee maatii kee keessaa yoo namni dhiibbaa sirratti uumee dhibamtee rakkattee achi deebitee jiraattellee waadiha barbaanna. Na guddisiisaa siniin deebisaa. Guddisaani Ustaaz Farhaan guddisaa. La guddisina kwa beekaa akkas jechuu jira. Bakka tana kan dubbifne bakka jechuu jira. Maaf guddistan? Hin dubbisu. Baba. Yeroo takka ana dubbisaayyee. Baba yoo si tapha naamas itti ma ade bisulana wali kiyame ma guddisani rakkin injiru ade galatoma baba ko ayya Sasa wal video bana mo isatti jijjiirtan ayyaa waleedha. Ela baba ko tokko farratti isa sinii
ummanni si gargaara yoo rakkatte rakkoo ikonomiitii moo jettani Awurooppaan jira baabaa koo garuu si gargaara naan jechuu keessanii galatooma. Video akka jira ekonomiin jenne rakkina namni si miidhee jira. Namni sirra geesse ho'i jechuu kiyya. Akka gama duniyaatti rakkoo hin qabne beeka rabbiin ammallee sin rakkisin ilma kiyya. Baabaa koo sinan jaalladha dhugaa. Namni si miidhee jira isa jettanu kallattii amantaatiin yoo hin taanellee nama waan hin ta'eef nama hin jaalladhus namni na miidhus nama miidhees hin jiraata. Kun deebiirra jedhee nama na baabaa koo. Ejjennoo kana kasi fudhachiise maali ree? Amantaa jijjiiruu sadarkaa onni si geesse maali? Jaalaluma gooftaatu na waame baabaa koo. Ila waa takka nuhi amma wanni wal geenneerru warra barate wal geeraa gatan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Atis mucaawaa beeku mucaawaa hubatu. Daa'ima miti nama guddaa. Gaafa areeda baase gaafa biyyaa bahe gaafa akkuma addaamiin ga'ee lufeetiin jedhe nama guddaadha. Kana yoo dhugaa waaqaa si galee Yesuusitti amantee ragaan ati inni karaan qabatte sun dhugaa ta'uu qabdu Quraan irraa yoo haa ta'u Matsaaf Qudusii irraa ragaan koo Yesuustu na jaalladha ammoo waa takka sitti gaaffii kana isa gaafadha jecha tokko waa lama ammoo irraa si dhooggadha tokko akka mortuu durii watu nam mudhatee jennaan qalbiin kiyya garas na waan beekan affeeru anka barbaadu Qur'aana yookaan Matsaaf Qudusii irraa ragaa wayii fiddaniit jamaan illee ragaa fidee du'aa isinii kadhaan jidduu keessan taa'e ani ilmiin beeku ani ilmi biraati ilmiin Qur'aanaaf hadiisa tokkuma beena numartuu rakkoon qabu wanni an amma jedheen maali haqiiqaa ilmi namaa mucaa tokko dhiyoo tana peentee ta'e maaliif peentee taatee jedhee akkanuma gaafadhe bulii 15 bulee ittillee gaafanneen gaafannaan mucaan adaa dhiibbaa badaa namoota ollaa san jiruun irra ga'een an aarimaan waan qabadhu dhabeetuma ol ka'ee akkana ta'e ustaaz naan jedhu. Namoota sanniin dubbise dubbiin dhugaa ta'uu argee dhiibbaa irra geessan namuu irratti hin geessinaa jedhee mucaan illee amantaa ofiitti deebi'e jireenya ofiitti deebi'e. Yoo dhiibbaa wayii sirra ga'ee jiraate beekuu fedhaan akka nama tokko akka obboleessaattillee akka abbaattillee akka hangafaattillee. Hayyee ragaan ati peentee irratti argattee peentee taatee karaa dhuga jettee yoo jiraate hayyee jamaan si jalaachisii dhaggeeffataadhaan kunoo. Tole. Baabaa ko Yesus Kristos jaalalaan akka inni nama waamu edaan amma duran beektanuu sin baabaa. Jaalala Yesuusii Matsaaf kam mana achi bira ga'een jiru baabaa bakka san hin geenye waleeni. Dhiibbaa kun narra ga'e baabaa. Na yaadadha. Maali dhiibbaan sirra ga'e? Dhiibbaan narra ga'e jaalala Yesus Kristos baabaa. Tole jaalala Yesuusiiti ila baa kuni ragaan ta'u walii dubaraayyuu suniidhaan dhimma beekana jaalali dubaraayyuu mana keessatti oluma ka'eesuma jaalala rabbi amma reef naa ta'e asaan faraan jaalalli shamarran tokko yoo eega nama miidhuu beette akkamitti jaalalli Yesus Kristos nama boojii wallaaltere. Kanaafuu jaalala tokko gaafa caal jettee jaallatte dubartii sana keessa maaltu akka jiru gaafa bira dhaqxee argita waan taateef amma achi dhaqxee macaafa sana banee sitti agarsiisu maal akka achi jiru waan itti jaallattee dhaqxe sun akka sirrii hin taane. Ati natti nagarsiisin gaafa mbaa yoo kifa agarsiisu awwal Baba agarsiisu asaan kenaan ta'u baba sheeriyaa gaafan dogongora arge ano fi kootti fan dhufa na aman dogongora osoo yeroo takka sheekriyaa en baba sheeriyaa osoo wannaa gootan yeroo takka na guddistanii bakka takka qofa mul'isaa fi achi boodaan ammoo wanna jedhaan waan Arji persantii tokkotti galee baabaa sheeriyaat waan naan jettan qabdu baabaa koo. La persantii shanitti haa galu. Shanitti ol deebiti chaarjiitti godhi biyya Awurooppaa jiran jenne. Sila Waaqayyoon ajjeesu. Kuni macaafa keessa deebi seera keessa deebi boqonnaa 20. Barsiisota naasaa beekan eddee kana barsiisota naasaa amma Waaqayyoon ajjeesutti macaafa keessaas agarsiisuuf kun Waaqayyoon ajjeesu jettee fayyadu takka. Naasaa yoo nama taatan yoo dhuguma nama taatan dhumeera. Akka nama taadatu hin beeku yeroo takka mee akka ani mataan koo isa ta'e beekaa jedha mee yeroo takka awwale yeroo takka isinii miti eeshu Safar Hamuuti qabadha mee yeroo takka Safar Hamuuti qabadha itti deebitan isinii kenna booda ana malee waaqni biraa hin jiru jedha yaa awwale yaa Allah jecha kana bareedu ani nan ajjeesaa nan jiraachisaas jedha nan ajjeesaa nan jiraachisa beektuu garuu wangeelumaa bar kuni
Wangeela kuno. Wangeela moo barsiisota tokko wangeelatti barsiisota korraan baradha malee isa laaqamaa isin barsiiftan hin baradhu. Koi kunooti maal ati baruna barsiisa maaliin isaa kan dura ila dhufeen isin biratti baradha dura barsiisota kuno wangeelli jara ka jiru isan itti amanaa jiru yeroo takka bakka tana qofa si dubbisa bakka biraadhaan dubbisa kana barsiisota deebita wangeelli sheek Eeshi inni geessu yeroo takka gaafa dhumalee indaga'u deemuu faniyan indaga'u bakka qofa si garsiisa awwala yeroo takka bakka qofa okay bakka maal jedha amma ilaala waaqayyo anuma awwala yeroo takka namba natti ni mina namba embayini ko yeroo takka embayini difamu bakka tan dubbisa qofa dhiisaan inni silleen gaafadhu leedha wannan leen jiru ko sikitu dubbisa qofa dhiisa wangeela isin irka jiru ka hin baradhu jedhu barsiisota miti kan lubbuu kee baraaruu dhiisa waleessisitti dawwalaa jiru si cinqaa jiru adaraa rabbi si haa qajeelchu wallahi barsiisaa yoonda barra jiraate naa qajeelchu yoonda barra jiraate ustaazonni koo jannata nan galchanii barsiisonni kee jannata sin galchanii kan jannata si galchuuf kan jannata nu galchu gochi keenyaaf waan nuti amannedha macaafa ta'uu isaa irraa bananii ustaazitti agarsiisa anis macaafa allis yabbise lafa kee miti kun mee macaafa eda kuno macaafa ta'uu isaadha macaafa ta'uu isaadha eda kuno macaafa qulqulluu eda kun argu jirtaan macaafa qulqulluu afaan oromoo macaafa qulqulluu argu jirtaa miti isaa erga hiikanii dura waggaa araara bara akka lakkoofsa Awurooppaatti 1891 dhagaan jiru yeroo takka mee dubbisuu qofa dubbisa yeroo takka awwalee indaga'u kana yeroo takka qofa awwalee deemeera bakka deemeera arra adda baaneera yeroo biraa walitti deemina taate yeroo takka hin deemin illee dhamee bakka sana qofa dubbisa sodaatee dubbisaa se Fafana godhaati ustaas Faraa. okay mee dubbisa mee dhiifama wajjin dubbisa bakka kana ayye kana abduu see mee dubbisa dhiifama wajjin hundi keessanuu yeroo takka ni dubbisame amma ilaala waaqayyo anuma ana malee waaqayyo kan biraan jiru Allahu akbar ani nan ajjeesa nan jiraachisas nan ajjeesa nan jiraachisas annan madeessa nan fayyisas nan madeessas nan fayyisas Yesus ajjeesaadha yoo jedhani waaqni kun isa kana jechuudha yeroo takka na eegime yeroo takka waaqayyo ana malee kan biraan jiru jedhani nan ajjeesa ka jedhu kun Yesus yoo taate Yesus nama ajjeesaa jedhani har'a kana halabsanii Yesus nama ajjeesaa nama jiraachisas jedhani akkasi Ustaaz Farhaan homtu nu harka koo keessa baasuu kan danda'u hin jiru jedheetiin dubbata isa kana ayyee Ustaaz Farhaan itti fufaam Ustaaz Farhaan isa itti dhiise dandeenya jedhu deebi'ee gamoota jalqabarratti asirratti maali tokkoffaan awwalee nama macaafan beeku waan keessaa jedhanii barreessaanii jiranidha waaqayyo nama ajjeesu jedhani waaqayyo kun nama ajjeesaa yoo Yesus hin taane immoo waaqayyo tokkicha jira isa tokko jedha jechuudha amma ati akka yaaddume miti Farhaan ati haala itti hiikte miti kan hiikamu ishi dhaggeeffadhu lubbuu isatu hojjete lubbuu kan uume waaqa lubbuu san irratti waan hundaa ni beekan wanta biraa miti akka jettee nama taa'ee ajjeesa jechuu miti taa'ee ajjeesa jechuu miti obboleessa kun lubbuu isatu uume kan lubbuu inni uume irratti waan fedhe gochuu akka danda'uu isaati agarsiisa. Kanaafuu waaqayyo yeroo takka nama dubbisinaati isaati agarsiisa. Dhiifama ustaas nama dubbisinaati yeroo tokko conclusion godhaati waan reefu haasawamaa irratti nama biraa osoo dubbisinaati. Kanaas waa'ee awwalee xumurra hayyee. Wanni amma argitan jalqabarraati awwaleen islaamumarra waan dhabdee dhufte kottu gaafadhu jenneenii jennaani hayyee gaaffiin qaba jedhee seenee gaaffii dhuunfaa saasaadhaa ture. Maal argattee baate nan fayyee naan jedhee fayyinni maal fayyite naan nagaan argadhe naan jedhee maalirraan nagaa argatte naan wanti inni itti argate tokko nagaan hin jiru akkasumatti nan argadhe jedha ragaa ittiin argate tokko hin jiru jechuudha. Tole islaamummaa keessaa waan dhabe tokko illee hin jiru utuu hin beekin bee kiristaanummaa keessaa illee waan beeku tokko hin jiru. Ji'a 3 booda isinii deebisa jechuun gaafa kiristaanummaa seene utuu hin beekin seene jechuudha. Islaamummaa keessaa gaafa ba'e illee utuu hin beekin ba'e jechuudha. Ganaa ji'a 3 baratee kennuu deebisa. Namni otoon baratiin otoon beekin akkamitti biyaansi ijoolleen kiristaanaa jala jirtu ji'a tokko lama jala teessinuu dhaggeeffattee islaamummaa dhufti malee cal jettee miti. Har'a maaliif islaamummaa keessaa
seente yoo jedhani sababa seente sittimti kiristaanummaa keessa maa baate jedhani sababa keessa baate sittimti ijoolleen amma islaamummaa baate as keessa guutee jirti. Ati garuu waggaa 27 islaamummaa keessa teesse sababa islaamummaa keessa baate tokko ragaa quraanarraa nutti himuu kan hin dandeenye sababa kiristaanummaa seente macaafa keessa tokko kan nutti himuu hin dandeenye akkasumatti nan jaalladha jettee kadhati deemte jechuudha. Sila nan fayyette amma moo jaaladha jette. Kunuu wal dhee ragaan kee jaalalaaf deemtee fi ammallee fayyitee deemtee yoo wallaalle sila dhukkubsadhee rakkannaa nan fayyinaaf deemette amma moo jaalala isaatu na booji'ee jette. Mee kamiin fudhanna dubbiin kee yoo wal dhee akka sobatee beekamaadha kun. Saniifu wanni jala muree isinitti himu namni akkasii kan kijibaa nuti quraana illee baratiin otoo macaafa illee beekiin kan islaamummaa keessaa bahu jira kan jim jedhee deemu hin jira. Wanni sana deebi'u immoo akkuma jedheeyyuu fedha isaa jala deemuudhaaf. Warra akhiraatti nan fayyachuudhaa miti. Si galee kiristaanarra karabaatii uffatee sooressatee deemu asitti fayyaa fakkaatee yoo deeme imaamni tokko yookiin immoo aalimni tokko dhukkubsate ay kana rabbiin jibbeetu Allahin inni amanu sirrii miti kan waaqayyo sun itti amanu moo laa. Ergama Rabbi sallallahu alaihi wasallam inna dunya sijnul mu'min jedhani. Duniyaan mu'minaaf sijina mana hidhaati. Rabbiin akka waa'ee isaa bartuufi malee akka ati fayyaa argatte akka barbaadde utaaltee bakka barbaadde seentee baatu qofaaf miti. Dhukkubni immoo fatanaadha. Fitnaadha. Fitnaa keessa yoo dabarte waan gaariitti akka baatuuf. Si galee saniifu asirra akka barbaadan caffaranii akka barbaadan nagaa argatanii utaaluun fayyina jedhamu. Fayyinni akhiraa kee tolfattedha. Saniifu fayyinni eessaan akka jiru wallahu yad'u ila daari salaami boqonnaa lamaffaa keessatti rabbiin gara biyya nagaatti nama waama. Biyya nagaa sana yoo deemte qofa fayyita. Waan sana dhala fayyina jedhamu tokko hin jiru. Ragaadha yoo macaafarraa ilaalte quraanarraa hubatte sila dhugaadha jenna. Quraanarraa kan hin beekne macaafarraa kan hin beekne lubbuun kee gaaga'amaa jirti. Gaaga'amaa jalaa lubbuu kee ammallee tara gaaga'e dhaabbadhuti sana jalaa of baasisiin jenna. Ijoollee muslimaa kanaan durallee argaanii turtanii akka islaamaarraa waan beekne kiristaanummaarraa akka waan beekne bakka hubattani. Nuti wanti namaas finne akka inni haasa'u goonuufi islaamummaa dhuguma hubatee baratee deeme moo akkasumatti kan jedhuuf. Tafsiira quraanaallee nama hin beeku. Faatihaa qulaa'uutu rabbinaa soo tafsiira hin beekne namni maal dhabee deeme jechuudha amantaa kana keessaati. Indee kanarra nyaata wayii tokko sirriitti bareechanii tolchan ijumaa waan akkatti natti toleef jecha dhaqee nan nyaadhee nan jiraadhe jedhama ayibbaalu bakka summii qabataa yaanni sun keessisa ayibbaalu waan sana dhaqxee qorattee laaltee nyaata nagaa ta'uusaa ekspaarrii ta'uuf dhiisuusaa laaltee malee argadhettee dhuma nyaattee naan hin duuta bara hala akkasuma waan sitti bareedeef alaalatti argite waan jaallatteef nan jaalladhe minaa ayibbaalu bakko nyaata jaallatte sanatti siqteeti aggalaabattee ekspaardoon waal alhoonam shaaggitu waal alshaaggatam qalam taqabboon altaqabbaam si galee laaltee kaateeti fuutee nyaatta nyaata tokko akkasumatti dhaqxee nan jaalladhe biloo isaa ta'ee saffaqam seen erga jaallattee dhaquun kee gaariidha dhaqitii qoradhuu siin jenne nutis waan achi keessa jiru sitti muudhaaf malee kan qophoofne dubartii tokko isheen babbareeddee deemte akkuma fakkeenya sii kaaseyyoo garuu amantaa keenya dubartiitti fakkeessite yookiin Yesuusin naan jedhina malee intala tokko kuullattee minaaminii jettee deemtu wayii argitan yookiin namni waa intala tokko sinti jajjajee jedhe bakka jaalaluma namni sinti dhufee waa'ee sana jajje sana dhageessaniidhuma intala tokko hin jaalladhe minaama hin jira banagaraachin laa namni akkasii beektu miti isti waa'ee dubartii tokko dhiira wayii biratti haasawaadha yookiin waa'ee dhiira tokko mucaa akkas jedhamu jira minaamin jedhaa jim jedhaate bakka akkanuma mucaa sana hin beekne jaallattiin gaafa dhufte jettu yookiin fuulli isaa fuula wayii fakkaata yookiin fuulli ishii fuula wayii fakkaata yookiin haalaalatti intala tokko meekaappii dibattee sin achi argeeti gaafa kee biran bula jedhu akkuma gadda jaartii isaa kana makee a'uudhu billahi minash shaytaanir rajiim Please cufadhu dhiifama cufadhu tin argifadhu sin laallatu kun gaafa ganama kaate a'uudhu billahi gaafa jedhe gaafa uffata irraa fuudhee laale mormii olii fi kunii gar tokkoo miti kunii gar kan biraadha kanaa ol waan biraa dibame gaafa qolama caafaa irraa gargashitee jettu keessi kan biraadha irra gaafa laaltu qulqulluudha sin jedhe gaafa keessa bantu immoo wanti tokko hin jiru akka sana ta'uuf deemaa jirta cal jetteedhuma on deeminiti mee irraa baniidhuma laalee akka nama mushurraa bira buluutti galgala atis illee akka nama jaallattee deemte waan ta'eef akka nama mushurraa argatetti irraa galabbat irraa fuudhi ilaalimeeyyuu qolama caafaa sanaa siin jenne waan biraanti jenne tokko hin jiru sinii galee akkas yoo san booddee mushurraan suni akkuma durbummaa qabdu akkuma malkii alatti si hawwatte taate welcome atis gaafa bantee jettu wanti jettee fi wanti yaaddoo achi keessa jiraate
rakkoon qabu akka jaallatteetti argatte jechuudha. Yoo hin jiraanne garuu kantuu lafaa jirta galtee dhiyoo jedhanni galtee dhiyoo gallati ilaalishi kana siin jechuu barbaada. Hullum gallat ነው የሚያምረው malee irra keessaan miti akkas inshallah ta'ala amma yookaan dubbachuu dandeessan yookiin nama dubbatu nu gashuu dandeessan. Deebisaan mucaa duratti san Abduu see yaada qaba yoo yaada qabate yaada bahu ani waan koomentii irratti kennu guddaan qabu keessan irratti hubachuu qabdan ani qarana nyaate dadhabbii keessanii dadhabbii maali beektu gurbaanii biyya baqaa jira gaafanni kitaaba sana gubusi baay'eetti duulaa ture waan ta'eef inni daafichuma jarritti duulan sanarra fiitii dhawwee ture gaafa dura biyya baqaa keessatti na ajjeesuu laata minaamin sodaa sanatti riba dhawwee erga immoo gabbahee dhiifama minaamin jedhee dhiifama gaafate daafichi sun irraa badee rafiitiin qabnaanuma jaalallee Yesuus itti fakkaate malee waa biraa yookiin rakkoo amantii kana beekee isa kana dhugaa dhedhee waan fudhate isinitti hin fakkaatin jechuudha. Amma daaficha ijoolleen dhiifama sii goonee irra kalaas mucaa Yesuus jetteetuma faarsaa jirti waan ta'eef rafiitii gaarii rafa. Kanuma galatooma. namni dur dhugaan keeti namni duraani fikirin na qabe jedheetiin namni amantii qabataasa fikiri minaana fikir no Yesuus fikiri Yesuus be jedhe fikiri isaa tokko keetti galee fi ustaas gaafa macaafa gubu fikiriin hin jiru ture maal fikiri Yesuus na qabe jedha gaafa deengitti gabbee macaafa gubu nu gubin jenneeni nutuyyuu bakka bujiraatiin turre Cristiano Brano gashaa inshallah Cristiano Brano gashaati Cristiano biraadha Oromtittiin tun Cristianatti fakkaata yoo jalataa illee yoo barate jechuudha rukutadhaa ustaaza wal inshallah nan dhufa Siniif haa ta'u fayyaa nagaadha siif illee haa ta'u maal waa irra jirtan immoo akkaani ustaaza akkan karaaraa dhibirti jira waan rukutanne waanuma rukutamuu qabu ayya rukutadhaa kottaame rukutachuu kana beeytanii yaa jamaa isin rukutadhaame ayye nutillee rukutanne kaane aya Oromtitti itti fufi ani gaaffii hin deemu ustaas dhiifama wajji ani barachuudhaaf deema. Okay gaaffii qabdaa yoo gaaffii qabatte gaaffii gaafadhu. Ani gaaffii hin qabu. Tole waan kana argitee waan duratti mul'ifnu kana namni wannaadha kottaka ijoolleen waa beektan kottaati nuti wanni sitti lamnu nuti waan biraati miti wanni asitti haasofnu yaa Oromtitti tokkichummaa rabbiiti wanni asitti lamnu isa kan tokkichummaa rabbiiti tokkichummaa rabbii wagguu jennu inni nu uume inni samiif dachiillee uume tokko laman jiru rabbii samiif dachii uumetu jira inni sun ammoo isa Yesuus inillee uumedha. Kan fayyisu kan jiraachisu kan ajjeesu kan rukutu kan waan godhu kan madeessu kan fayyisu waa hunda kan godhu isuma kan jiraachisu illee isuma kan ajjeesu illee isuma wa yuhyi wa yumiit kan ajjeesu kan jiraachisu isuma Yesuus Kiristoos ammoo ergamaa rabbiiti nama rabbiin dubbiitti kenne nama rabbiin subhaanahu wa ta'ala seera isaadhaatti kenne nama rabbiin abboommi isaadhaatti kenne nama dhufeetiin qajeelumatti nama yaamaa ture malee inni ofiisaati waaqaa miti jennaan sigaltee inni ofiisaati waaqaa miti ani waaqallee hin jenne kiristaanota immoo giddiidhaan gurra siqamne waaqa godhanna jedhaniin malee waaqa ofiin hin jenne Yesuus kiristaanota waan rabbi itti kaaseef hin beeknu lafumaa ka'anii giddiidhaan funyaan siqamne waaqa taatamuun taatu jedhanii sigaltee funyaan siqamne waaqa si goonaa jedhan Yesuus ammoo ana waaqan godhatinaa jedha macaafa keessatti gaaf tokko nam tokko itti dhufee yaa barsiisaa gaarii mee jannata seenu maal gochuu tanarra jira jennaan maaliif gaarii naan jetta waaqayyo duwwaatu gaariidha jedheen sigaltee waaqayyo tokkicha duwwaatu gaariidha jedheen Yesuus Kiristoos waaqayyo tokkicha jedheetiin gilts itti baasee ummatatti himaatiin ture waaqayyo tokkichi sun ammoo isa abbaa jedhamu kan gubbaa jiru akka ta'elleen abbaan keessanuu tokko innis isa waaqarraatii jedha isa gubbaa jiru san jedha Yesuus sigaltee isa samiirra jiru san malee anaa mitii jedha ana abbaadhaa miti abbaatu naa kenne waa hunda isaatu abbaatu na ergee jedhee dubbata kiristaanonni ammoo giddiidhaan funyaan siqamne waaqa si godhannaa jedhan isa kana nuti illee naga dandeenye nabiyyi keenya kana nabiyyi Allah Isa jennaan alayhi salaam Yesuusiini isaan ammoo waaqan jedhinaani jechuun keessan sirriidhaa miti waaqa osoo hin taane inni ergamaa rabbiitii jechuun jirra jechuun akkasi bakka inni dabarsuu fudhadha ati waaqni meeqa jettee amantaa ani waaqni tokko ka nama jira
Ni dhalateetti amantaati nama intalarra dhalateetti. Nama. Okay. Intalarra eegan dhalane Maryam irraa ka dhalate sun ammoo waaqa ni ta'a jettee amantaa? Akkamataa kootitti nama nu dhagge. Akkamitti maal jedha akka amantaa keetitti akka amantutti. Akkas jedhan ka ati waaqeffattuudha moo kiristaana? Kiristaana eegasuu kaanillee namarraa hin adadhee waaqachuudha. Namni waaqa dhugaa jette tan ammoo eega Yesuus waaqa ta'e atillee waaqa ta'uu qabde sunillee falmii ajaa'ibaadha. Gurbaa tokko jira gammachuu jedhanii bara asirratti dhufeetiini TikTok irra dhufeeti waliin buusaa ture asi pentee ji'a meeqaan dura waggaa tokkoon dura kiristaana hunda waliin buusaatiin dura ani waaqa jedhee inni paasteera ture ani waaqa jedhee Entetti dhufeeti yaadattanii mitisa ani waaqa jedheen qajeelcheetumaan ani Yesuusiif anillee tokkoma anillee waaqaa jedheen maqaa isaatu waaqayyo jedhee banatee beesbe TikTok irratti jechuudha. Maa akkamitti waaqa ofiin jette jennaan waaqayyo na keessa jira Yesuusiin keessa illee jira ana keessa illee jira erga na keessa illee jira Yesuusiin keessa illee jira Yesuus obboleewwan Yesuus yaani obboloota obboleessaa miti jechuuf illee rakkoo deebisuu fi dadhabanii ji'a meeqa guutuu atakkaree erga sani asirraa ofumaa isaatii badde malee peenterillee deebisuu dadhabdee fi birraa kuti. Walii galatti wannan jechuu barbaade yoo Yesuus waaqa ta'e atillee ni taata dhugaa. Garaagarummaan qabdu waan taateef jecha inni illee namarraa dhalate atillee dhalate. Kanaafuu nuti ammoo isa kana dinna beektee nuti muslimtoonni ammoo rabbiin namarraa dhalatan jennu a'uudhu billah. Rabbiin ni rafan jennu Yesuus rafeetiin jira hin rafee. Osoo bidiruudhaan deemaa jiran hin rafee. Maatiyos boqonnaa 8:8 irra jiran hin rafee. Rabbiin hin rafu. Kiristaanonni ammoo namummaan rafee jedhan waaqummaan eessa akka jiran hin beeku bakka isaan jiran. Yesuusin dadhabee karaa deemaa olee dadhabee jedha Yohaannis boqonnaa 6:4 irratti. Deemee karaa imala dheeraa waan deemeef jecha in dadhabee bishaan wayitii goree intala takka bishaan na obaasii jedheen jedha. Akkamitti waaqni akkamitti dadhabasa? Waaqni akkamitti dadhaba? Moo waaqummaan keessa hin jirtu yeroo san namummaadhaan dadhabee waaqummaan dadhabnee jedhan waan sammuu namaatitti hin seenu. Yesuus Kiristoos Maarkos boqonnaa 11 irratti hin beelaweetiin muka wayiidhaa argadhaa laata firee wayiidhaa irraa waan nyaata. Wangeela irra jira moo? Wallahi wangeela irra jira. Dadhabee kan jedhulleen beelawee kan jedhulleen sii galtee hundi isaatu wangeeluma irra jira. Sitti mul'isuu kun wangeelli na bira jira kun. Wangeela kanarra sitti mul'isuu danda'a kun wangeelli na bira jira. Laala gaafaaf malee rakkoon qaba. Wangeeluma irra jira. Macaafa irratti dadhabee kan jedhullee asuma irra jira. Karaa deemaa olee dadhabee jira. Akkamitti waaqni dadhaba? Waaqni akkamitti dadhaba? Waaqni dadhabe akkamitti jedhama? Osoo waaqa ta'e akkamitti dadhaba? Harree naa fidaa jedhee yaabbatee jira. Waaqni harree yaabbataasa. Harree kamtuu iyyuu waaqa baachuu danda'a. Harree kamtuu humna waaqa baachuudha qaba. Waaqni harree naa fidaa jedheettiin harree fidanii fi jennaan harree irra taa'eettiin deemee jira. Dubbiitiin akka raawwatamuuf jecha. Humni harreen waaqa baachuu dandeessi yaa jira keenya uumaa rabbi samiif dachii uume subhaanallah. Waggoo akka jedhee namummaadhaan yaabbateedha. Waaqummaan eessa jirti yeroo san? Eessa keessaa kutti?